एक चुरी में बा Ich bin für dieses. Nein! Bitte schieß ein Tor, bitte schieß ein Tor! Aceh? Ja.
Berbadu. Majid. Majid. Grünbusch, Bruder. Zweite Mal. Zweite Mal. أنا عليت. Kababa Rais Mat Wan Sinigoda ni jecha Director Ulana Manshafti Osani Motiyu Magala Guru Asa Sinigoda Asa Kababa Isa Defata Kabajar Adi Sindafana Yero Toko Kunti Kesanu Kesuma Kabajar University Agifata Sinigechu Barbat. Liebe Freunde aus Äthiopien, ich freue mich sehr, dass ihr alle hier nach Erlangen gekommen seid zu einem äthiopischen Fußballturnier. Ihr habt 4 Tage lang sehr gut Fußball gespielt und ihr habt ein buntes Leben hier in Erlangen veranstaltet. Ich gratuliere dem Sieger HC, herzlich willkommen. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Ich danke auch den Schiedsrichtern für das faire Turnier. Alles Gute. Es lebe die deutsch-äthiopische Freundschaft. Es lebe der Frieden auf der ganzen Welt. Gute Heimreise und danke, dass ihr noch ein wenig aufräumt. Isinuntuyin beekanii uummata Oromoodhaa hedduu jaaladhaa. Abbootii murtii akka gaarii taphachiisaa turanii galatoomaa baay'ee gammadee qophii keessanii isin ga'ee jira. Galatoomaa hundi keessanii. Akkasuma illee ni gaafannaa yeroo shaayit durataa akkasuma Erlangen Group Sport Federationiidha. Hedduu galatoomaa hedduu ulfaadha. Thank you very much. Jirtu Oromoo. Jirtu akkam. Baga jiraatanii irra deebi'uudhaan baga sirna cufiinsa Oromoo Sport Federation biyya Jarmanii yookaan torbee Oromoota biyya Awurooppaatiin isin ga'e jecha hundi keessanuu baga gammaddan. Qophiin kun nagayaa fi karaa naamusa qabuun xumuramuu keessanitti hundi keessanuyyuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan haasawa gabaabaa qophii guyyaa har'aa kanas ilaallatee akkasuma qophii bara kanaa akkasumas itti aansuudhaan qophii kaayoo bara dhufuutiif pirogiraama Oromoo Ispoort Federeeshinii biyya Jarman qabu
durataa Oromoo Ispoortii Federeeshinii Jarman Obbo Siraaj Amaan dhufuudhaan asitti haasawa gabaabaa baniinsaa isiniif taasisaa. Baga gammaddan isin irra deebi'uun ammas. Ayyee baay'ee galatoomi. Amma sagaleen badanbi dhageessa miti. Duraan dursee irra deebiidhaan hawaasa Oromoo biyya Jarmaniitii fi jiddugala Awurooppaa keessa jirtan kan qophii kanarratti hirmaattanii fi kan hordofaa baatan baga nagaan gammaddan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan baga guyyaa awwaalaa irraa jalqabee guyyaa dhumaa geenne kuni jalqaba umuraa miti. Itti aansuudhaan baay'ee wanni ani galateeffachuu barbaadu shamarran biyya Jarmanii fi naannawa Jarmanii kana keessa jiraatanis ta'e ijoollee daa'immanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Akkuma beekamu qophiin bara kana Agostii 1 irraa haga 4tti adeemsifamaa ba'e haala gaarii ta'een xumuramuu isaa nutis gammannee jirra. Baga nagaan gammaddan isiniin jechuu barbaadu. Itti aansuudhaan gareen 20 ka qophii kanarratti hirmaattan amala gaarii agarsiistanii haga dhumaa akka rabbii wajjin bakka kana geennu waan nu gargaartaniif baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Kuni akkuma reef isinin jedhe sun jalqabaa miti xumuraa miti jalqaba kenna. Rabbiin bara dhufullee haala gaarii ta'een qophii kana caalu qopheessinee biyya kana irratti magaalaa ammaaf isinitti himuu hin dandeenyu yeroo gabaabaa keessatti isin beeksisna. Baay'ee galatoomaa naamusa gaariidhaan xumuramuun wanni kana baay'ee nu gammachiisa jira. Galatoomaa hundi keessanu. Itti aansuudhaan gabaabinumaan asumatti haasawa gabaabaa yeroo Ukaashaa Kadiir itti aanaa pirezidaantii Federeeshinii Ispoortii biyya Jarmanii dhaamsa irraa hafe akka gabaabinaan nuu kennu. Bitishuun Ukaashaa. Bitishuun. Hayyee qeerroo kenna baay'ee namatti toltu. Torbee Oromoo Awurooppaa jennee kan wal geenye alhamdulillah haala gaarii fi miidhagaadhaan goolabnee jirra. Galanni karabbiiti. Akkasuma hawaasni keenya qeerroo qarreen ijoolleen asitti argamtan hundi ulfinii fi kabajni isiniif mala. Haaluma kana yeroo birallee akka walitti gachaanu abdiin qaba. Nagaan goolabamuu fi nagaan har'a ga'uu keenyatti hedduu gammada. Akka nama tokkotti ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa isiniin jedha gabaabsee. Itti aansuudhaan gabaabinaan akkasumatti qunnamtii uummata Oromoo Federeeshinii Ispoortii biyya Jarmanii fi gorsaa akkasuma Obbo Suleeman asitti argamuudhaan haasawa gabaabaa akka nu gootan kabajaan isin affeera. Okay, kabajamaa durataa Federeeshinii Oromoo Obbo Siraaj Amaan akkasumas kabajamtoota miseensota Federeeshinii gubbarraa haga jalaa hundinuu baga gammaddanii ifaajee keessanitti baga milkooytan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas hawaasa Oromoo biyya Jarmanii akkasumas gareewwan Oromoo naannoo adda addaa irraa dhuftan 20 hundinuu baga milkooytanii akkasumas gareen har'aa geebaaf gahee geeba fudhatee baga gammaddan isiniin jedha. Federeeshiniin kun akka salphatti isin geenne hawaasni keenya hundinuu nu cinaa dhaabbadhaa akka akkanumatti jechuun jabaannee hegeree ilmaan keenyaatiif ta'uu dandeenyu isin jechuu barbaada. Galatooma. Galatoomaa itti aansuudhaan gabaabinaan sirna badhaasaatti seenaa roobni waan rakkiseef namni haasawa godhuu danda'u hedduutu jira. Kilaba shanan gibee Oltar Akseen yookaan immoo 10 gad kilaba badhaasaaf koottaa gara meedaaliyaa keessanitti ijoollee shanan gibee FC shanan gibee umrii waggaa 10 gad. Bitishuun madali kota diri keessa qabadhaati baadalee keessaa fudhaa. Naasir Abbas. Aldo. Naasir. Jab. Asik warna namni fudhate namni fudhate achi namba.
Amilee kennaafi. Amilee xiqqaati. Itti aansuudhaan bakki shaashee qopheessaa, ijoollee qopheessaa, shaashee untarsee kudhanii gad. Shaashee Unterseen. Kudhanii gad. Abdoof Suleeman Huseen wajjin badhaasa kana nuu kennuudhaaf qophaayaa kan ijoollee shaashee untarsee. Maatiin akkasuma ijoollee shaashee untarsee qopheessan. Ijoollee shaashee untarsee bitushuun karaa banaa fi piliis ijoollee dhaaf karaa banaa maatiin piliis. Suleiman Abdoo fi Hussein ijoollee shaashee bilaa'u nuuf badhaasa untarsee. Ijoollee tokkoffaa bayan ramaddii untarseen keessaa shaasheen tokkoffaa bahee badhaasa kana dafa. Asuma deemani. Ijoollee umrii kudhanii olii ramaddii duraa keessa ijoollee sikkoo mandoo qopheessaa. Warri sikkoo mandoo ijoollee umriin isaanii waggaa 10 olii qopheessaa maatiin sirna badhaasa meedaaliyaadhaatiin. Ijoollee 11 baay'een isaanii ijoollee 11 karaa banaa fi piliis warri miidiyaadhaa karaa banaa fi ijoollee daa'immanii warri shaashee bu'aa. Amilee kennaa fi ijoollee shaasheetiif. Amilee kennaa fi warroota sadarkaa tokkoffaa ba'an kudhanii gadi. Galatoomaa baga gammaddan maatiin baga gammaddan isiniin jenna. This time for Oromo, Samina, waka waka, Samina, Taskega. Shashi! Aderaaniyaan yeroo tokko madaraka irratti nu argama Oromoo Ispoortii Federeeshinii Koree Aderaaniyaa kota sadarkaa irratti والله فيديو نقبل الانتاج الدوره بالخبر Aderaaniyaan baga nagaan dhuftanii kota Koree Oromoo Ispoortii Federeeshinii biratti argama. Hedduu amilee kennaa fi badhaasa qabatanii dhufanii namaaf ijoollee amma kilabni sikkoo mandoo ijoollee nuuf qopheessaa hubarakte sikkoo mandoo nam 11 taphataa 11 sikkoo mandoo kootaa nuuf caya Suuta ijoolleen. Abdul Nasirii fi Khalifan badhaasa kana nuu kennaa. Kilaba sikkoo mandoo Abdul Nasirii fi Khalifan. Abdul Nasirii fi Khalifan badhaasa kana hiriira qabadhaa ijoolleen hiriira qabadhaa. Caayaa kootu madaraka irratti argame hojii kee biratti caayaa.
Ukasha. Mana bira deemta qeerroo keenya okay bareeda. Abdul Nasirif Khalifan kilaba Sikoo Mandootiif badhaasa meedaaliyaa warroota umriin isaanii waggaa 10 olii kan sadarkaa lammaffaa bayanii nu kennaa jiru. Badhaasa keessa warri fudhatan bu'aa baga gammaddanii maatiin baga isinitti tolee bara itti aanu kanarra ammayyaa'ee dhufa qophaa'aa isiniin jenna. Hedduu galatooma Sikoo Mandoo. Warri badhaasa fudhatan karaa gadhiisaa. Itti aansuudhaan dhumarratti taphattoota umriin isaanii waggaa 10 olii kilaba weellisaa keenya beekamaa Alii Birraa taphattoota 11 warra waancaa sadarkaa tokkoffaan xumure hamilee kennaa fi doktora kabajaa maqaa kilaba taphataa 11 nu dhiyeessaa jedhanii warri koreedhaa taphataa 11 qofa nuuf qabadhaa kootaa isiniin jenna. Dhiifama guddaa isin gaafannaa haalli qophiis ijoollee daa'immanii dhumarratti torbaan dhumaa irratti waan itti qophaa'aniif jecha dhiifama guddaa koree Oromoo Ispoortii Federeeshinii biyya Jarmanii dhiifama isin jedhaa waggaa itti aanuuf kana caalaa hammayyeessee daran itti yaadee hojjechuudhaaf qophaa'aadha isin jechuudha. Please nuti kan saganteeffame garee lama qofa taphatuudhaaf yaalame gareen afurtu nutti ta'ee ijoollee hundaanuyyuu rakkataa jira maatiin akkasitti yaada keessa nu galchaa dhaamsa jedhamu. Suutatti hiriira seenaa. Laangisaam ijoollee Alii Birraatiif. Hamilee kennaa. Halo, hada gada. Cahaya jalan dia macam. Namoonni badhaasa kana kennan Ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddinaa, ispoortiin jaalalaa, ispoort. Morgaya laaffate ispoortii jabeessa, moora qaama guute ispoortii balleessa, qeerroo Alii Birraa raaniyaa jabeessa, ispoortii guddina, ispoortii jabeessa, ispoortii guddina, ispoortii jaalalaa, ispoort. Galatoomaa ijoolleen ta'e xixiqqoo Alii Birraa. Dhaabbadhaa. Raaniyaan kilaba Alii Birraatiif badhaasa kennaa addaa qaba jedhanii badhaasa dhiyeessanii sirna badhaasaa kennaa jiru. Irra deebuudhaan ijoolleen kilaba Alii Birraa ammas adde Raaniyaa irraa sirna badhaasaa kennaa jiru. Adde Raaniyaan itti gaafatamtu dubartoota afran qallooti. Kilaba Alii Birraatiif badhaasa addaatiin qabeette mi'aamilee kannaaf. Ammar Duula. Badhaasa. Obsa. Rayyaan. Birmoona. Ali Hamdi. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa marratti galuudhiisa. Ulfaadhaa qophiin ijoollee asumaan goolabamee jira. Alii Birraa. Qophiin ijoollee goolabamee jira. Maatiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa waan irraa hanqisne dhiifama nuu tayaa hedduu isin dhiifama gaafannaa. Sagantaa itti aanutti aannaa please maayikii Gara sagantaatti aanutti tarkaanfannaa. Qeerroon xixiqqoo ijoollee Alii Birraa boru guddatanii biyya kana isintu dhaalaa jabaadhaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan sirna badhaasa itti aanu seenaa please iddoo gannuu dhiisaa. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuyyuu.
keamanan. Aman. Oh iya. Daddaba. Namni baay'ee na deemi. Falbii mirga keetiif bilisummaa teetiif mirga Europe champion! Obboleessi keenya kanaa badhaasa abba goolee isatti simachuu. obboleessi kan badhaasa kana kan nu kennu barreessaa ispoortii federeeshinii biyya Jarman obboleessi keenya murteessa kenna jechuudha. Kanatti aansuun taphataan best of the match in Europe obboleessi keenya talaa milaanu kennaafi. Best of the European champion bara 2024 obboleessi keenya talaa. Talaha obona abba goolee kila baajera abba goolee Jarmanura badi abba goolee Talaha urjita hai kunille liti ara abba goolee abba goolee. Yeah. Kanatti aansuudhaan best of goalkeeper in Europa 2024 kilaba Haajee gara waltajjiitti dhe taphataa hanga ammaa goolii tokko lakkoofsisin best of Europa Roma champion goolii egaa kilaba Haajee Onana badhaasa nu kennu obboleessi keenya Goli egaa hanga ammaa goolii tokko lakkoofsisin milaana kennaafi. Goliin ittiin galle qaba ittiin lakkaa'amne tokko magaalaa shaamshin. Itti aansuudhaan taphataa goolii baay'ee galchee lakkoofsa 10 kilaba Haajeerraa obbo Musheenuyi. Kan badhaasa nu kennu obbo Fuwaad badhaasa nu kenna. Gorsaa olaanaa federeeshinii ispoortii biyya Jarman. Goolii torba lakkoofse goolii torba. Musheen lakkoofsa 10 goolii torba lakkoofse. Taphataa Urjii Star ka Awurooppaa bara 2024. Musheenuyi.
obboleettiin teennee lookoo badhaasa qabdiif. Imraan obboleessi keenya leenjisaa garee Haacii. Obboleettiin teennee lookoo. Obboleessi keenya leenjisaa garee Haacii Imraaniif obboleettiin teennee lookoon badhaasa addaa qabaa jettee lookoodhaaf illaa miila kennaa. Imran, obboleettiin teennee lookoo. nama isin jaalatan jedhee abdadhaa hedduu isin jaalatan dinqisiifatan dura taa'aa daanyota mital firankee herkitler dhufanii asitti herkitler maan firiid haasawa gabaabaa godhuu hedduu akka jaalatan beekaa tapha kanaan bareechuu isaanii hamilee guddaa naa kennaa fi yeroo tokko Liebe Vereine, liebe Sportler, ich möchte mich mal ganz recht herzlich bedanken. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, eure Tradition kennengelernt. Für mich war das ein großer Erfolg, heute hier für euch pfeifen zu können. Ich möchte mich bedanken beim tollen Team. Ich kann die Namen nicht aussprechen, aber ich habe wirklich wunderbare Menschen und korrekte, ehrliche Menschen kennengelernt. Dafür bedanke ich mich. Ich habe viele kleine, nette Kinder gesehen mit leuchtenden Augen. Und ich hoffe, dass der Sport uns miteinander verbindet. Und Gewalt hat auf dem Sportplatz nichts zu tun. Ich bin gerne bereit, wenn ihr mich wieder mal braucht, bin ich immer für euch da. Und macht weiter so, der Sport ist das Beste für alle, auch für die Kinder. Ich drücke euch viel die Daumen, bleibt gesund alle und lebt so den Sport weiter. Vielen, vielen Dank. hamilee kennaa fi daanyota kana hunduma isaanii akka gaarii nu taphachiisaa turanii hamilee kennaa fi itti aansuudhaan obboleessi keenya Abduu Abbaa Qeerroo Roobii Jarmanii haasawa gabaabaa isin hamilee bareedaa haasaa dheeraa gochuun hin barbaachisu bokkaatu roobaa jira garuu kilaboonni bara kana hirmaattan hundi baay'ee galatoomaa yeroo darbeerra bara kana fooyya'insa arginee jirra federeeshiniin kun dandeettii qaburraa caasaa qaburraa parsentii 30 qofaan hojjechaa jira parsentii 70 hafe waliin guddifna karaa naamusaatiin dhugaa fooyya'insa arginee jirra kana malees immoo tapha gaggaarii nu agarsiiftan keessattuu kilaboota tapha babbareedaa dhumarratti nu agarsiiftan yoon maqaa yaame rakkoodhaa garuu fakkeenyaaf tapha dhumaa kana tapha kilabii Hacee fi Giisin taphatan hedduu nu gammachiisee baay'ee galatooma. hamilee ani badhaasa addaa nu kennuu deeman itti aansuudhaan Abduun haasawa bareedaa nuuf godhee jira afaan hundi keessaan waan beektanii fi kan barbaachisu gabaabsineetumaan kilaba amala gaarii qabaachuudhaan badhaafamuu asitti yaamuu deebinaa namni badhaasa san nuu kennan obbo Abdoo Adii Abbaa Jabalii fi obbo Ahmad Ciroo sirna badhaasaa kana nuu kennanii kilaba amala gaarii argisiisuudhaan
hamilee guddaa nuu kennaaf kilaba FC qeerroo biyya Faransaay. Fayroo Faransii familie. Qeerroo Faransaay. Bakka bu'aan taphataanis ni danda'a jechuun badhaasa kunoo leenjisaan garee qeerroo Farans kallattiidhaan dhufaa jira. Badhaasa fuudhanii kan badhaasa kana nu kennan. Ça va. Héros France. Taphataa qeerroo Faransaay Muraad asitti argamee jira. Akkasuma sirna badhaasichaa kana fuudhuudhaaf asitti argamanii badhaasa kana kennu obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabaliif obbo Ahmad Ciroo sirna badhaasa kana kilaba FC qeerroo biyya Faransaay hamilee kennaa fi amala gaarii argisiisuudhaan odoo hin jeeqin amala gaarii tapha gaarii taphachanii asii galanii bara deenggaddaas dhufanii taphatanii hedduu hamilee nuu kennaa fi hamilee nuu kennaa fi. Muraad akkuma beekamu bara dabre taphataa goolii baay'ee lakkoofsuudhaan bara namoo amala agarsiisuudhaan waancaa kilaba isaatiif fuudhee hamilee nuu kennaaf irra deebi'uudhaan. Rakkoo teeknikaatiif nuuf oolchaa daqiiqaa tokko. Saso sohama korri, salam alaikum senia, salam alaikum koria. Aje henya dufe borri, saso sohama korri. Balawa ya zammi, balahamna, 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 balahamna. Allah debitu. Akan mungkin kabajaan isin afirra Obbo Sulaiman fi Obbo Tahir.
kilaba Dhombir. Leenjisaa Koshii kilaba Dhombir Gazaalii. Hamilee kennaafi. Hamilee kennaafi hedduu galatooma. Itti aansuudhaan kilaba sadarkaa lammaffaa bahe badhaasuu waan hennuudhaaf dursee namni kilaba lammaffaa bahe nuuf badhaasan akkasuma gorsa ol'aanaa Oromoo Ispoortii Federeeshinii biyya Jarmanii obbo Fu'aad Saidii fi akkasuma obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabalii fi ogeessa faayinaansii Oromoo Ispoortii Federeeshinii Caayaan sirna badhaasa kilaba Gissiin lammaffaa bahe bara kana hamilee kennaafi kilaba Gissiin. Taphattoonni meedaaliyaa waan fudhataniif hiriira galuudhaan kilabni lammaffaa baatan Gissiin meedaaliyaa waan fudhataniif kilabni hunduu hiriira qabadhaatii gara madirakii irratti kootaa isiniin jenna. Hamilee kennaafi kilaba Gissiin Frankfurt. Please maatiin ijoollee naannoo maayikii irraa ijoollee nu siisaa elektirikiin saganticha addaan nu jalaa kutaa waan ta'eef please galatooma maatiin ijoollee naannoo elektirikaa irraa. Kilaba Gissiiniif al tokko hamilee kennaafi kilaba lammaffaa bahee mala gaarii agarsiisaa. Baga gammaddan. Kilaba Gissiin sirni badhaasaa waancaa meedaaliyaa fudhataa jiru. Kilaba Gissiiniif hamilee kennaafi.
ulfaadha hedduu galatooma hedduu ulfaadha galatooma sirni badhaasa akkaan eeggamaatti seenamuu waan deemamuuf jecha namoonni sirna badhaasa kana nuu kennan isiniif heera duraan dursee durata ispoortii Oromoo biyya Jarmanii obbo Siraaj Amaan madraka irratti nu argamaa sirna badhaasaa kennuuf akkasuma itti aanaa durata Oromoo ispoortii federeeshinii biyya Jarmanii Ukaashaa Kadiir sirna badhaasaa kana nuu kennuuf fuulduratti argamu. Sirni meedaaliyaa waan jira, sirni waancaa jira, akkasuma wal duraa duuban nuuf qophaa'anii kilaba waancaa fudhachuu hedduu kanaaf Sa'id Googilnas caalaa jajuu danda'a waan jedhaa jiruuf isaa kenna. Kilabii Haacee, kilabii Warqii Qibaatii gara waltajjiitti yaamnaa hamiloolaa gallaabii. Yeah. Yeah. Xiqqoo see haadha durraa buqqee itti deebi'a. Bakka ejjettan ilaalaa ejjedhaa warri karaa dabartanii. Irra deebi'uudhaan kilabii Hacee baga gammaddanii shaampiyoonaa waggaa darbee ammas geeba kaasuudhaan baga gammaddan hamilee gaddaa fi mi'aal tokko hundi keessan hin dhaga'amu. Warri waraabdan dura dhaabbatanii akkamiin suuraa galatooma ammoo sirna waancaa kenniinsaatu taasifama meedaaliyaa fudhatanii jiru akkasumallee obsannuu irra turtanii kennaa addaas qabnu akkasuma amma sirna waancaa kenniinsaa irratti durataa'aa Oromoo Ispoortii Federeeshinii obbo Siraaj Amaanii fi akkasuma obbo Kaashaa Kadiir Taanaa pirezidaantii sirna badhaasaa kana ni kennanu amballi kilabichaa taphataa cimaa Mubaarakitti kennama.
petition. Hamilee kennaafi. Gara fuulduraatti dabarsaa. wanti nuun hin jiginga. Lafa dhiichifna. Mubaarakeeyya. Waggaa tarees isaan naqe. Sambooda geeba fuudhe. Balota finance Oromo Sport Germany caya waltajjii irratti si barbaadna yeroo ta'u. This one. Please, namni konkolaataa taargaa Ansbaak lakkoofsa 77 itti buutan yookaan konkolaataa gachaatan please kadeemta jechuu poolisitti ammeeydu waan ta'eef iddoo kana dhufuudhaan Mahammad Amaan Ansbaakiin qunname please konkolaataa namaa namni dhooftanii deemtan. Assalaamu alaikum. Tu galatoomaa ulfaadhaa ammas badhaasa addaa qabnaa. Badhaasa kana namni nuu kennu durataa faayinaansii Oromoo Ispoortii Jarmanii caayaatu nuu kenna. Badhaasa addaa akkuma isin beektanitti kilaboonni hunduyyuu beekan akkuma qabanitti badhaasa kana immoo kan nuu fuudhu kochii kilaba FC Hacee Imraan akka badhaasa kana durataa faayinaansii Ispoortii Jarmanii irraa caayaa irraa nuu fuudhu hamilee kennaa fi badhaasa addaa kilaba Haceetiif badhaasa addaa kennee jira hamilee. Badhaasa addaa isinii kennamee jira habadisee. Hedduu ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanuu.
hundi keessan ulfaadhaa galatooma Oromoo Ispoort Federeeshinii qophii isaa xumuree jira.